Kana fakkaata gubbaadhaan amma immoo murreet qammasnee laallaa jechuudha. So nyaanni amma murannee laala seerumaan warri immoo isin jettee afaan lafa isin jiru waan argitan haasoftaani ilaha barbaaddan keekiin mirxi keek naati. Ina hojjadha nyaadha. Ho'aadhaan ilaana ariifadheen ho'a mummuraa jira caalatti immoo ni. Then wene ilaala. Kun asitti akkuma argitan chokkoleetan duraan ho'isaa jiruun itti naqaa irratti jechuudha. Baakseenii bishaan ho'aa keessa kaa'anii chokkoleetan maamiltee manatti garuu dammatti dabalee chokkoleen keessi isaa homaayyuu hin qabu. Alatu chokkoleeta fakkaata malee baqee dhangala'uu dinnan damma gubbaadhaan itti dabalee soo isarraa akkas godhee dibee. So kana fakkaata keekini. Wow! Amman qammasutti isa. Asitti immoo lawuziidhuman irra godhee waa biraas waan akka arongaadee tokko qabaattan biyya arabaa warri jirtan hin beektu. Itoophiyaa keessatti wanta akkasii akkasitti hin bareechitu yookaan vaniiliyaan qulaalii faana rukuttaniillee hin ta'a. Gubbaa kana bareechuudha kana bara vaniiliyaa jechuudha. Kunoo kana fakkaatti. Karaa tokko illee hin qabne distiin dhugaa waqa keessaa utaalee jechuudha. Amma muree nyaachuudha akka ittiin gaggabaa jiru. So kana fakkaata keekini akkuma argitan distii waan ta'e namatti qabdee tokko illee hin jiru. Kunoo argaa jirtu karaa hundumaanuu waan tokko jechuudha. Kana fakkaata gubbaadhaan amma immoo murreet qammasnee laallaa jechuudha. So nyaanni amma murannee laala seerumaan warri immoo isin jettee afaan lafa isin jiru waan argitan haasoftaani ilaha barbaaddan keekiin mirxi keek naati. Ina hojjadha nyaadha. Ho'aadhaan ilaana ariifadheen ho'a mummuraa jira caalatti immoo ni. Then hi cake. And why cake? Ani guddisee nama godhate indees illee miti wayii bageetaa bayyeessuus nu ispeesi. Dhugaa waaqa hojjedhaa laala. Namni tokko dhina tokko hin qabu jechuudha. Banagaraachuu waa jechuun diddanii gubbaadhaan hin diimanneetu diimachuun barbaachisu keekini istoofii immoo yoo ovenii yoo qabaatan yaada. Hai akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti galata waaqayyo. Har'ame ovenii malee yookiin immoo buttagaazii malee keekiin hojjedhama. Amma dubbirreef karaa fe'een keekii hojjedha jechuudha. Akkuma argitan immoo keekiin bifa baay'eedhaan beektu keekiin burtukaanaa jira keekiin normaalaa jechuudha. Ammuraa jira keekiin chokkoleetaa jira kan tamiraa jira kanaaf narka furtaa jira. Ana burtukaanaa hin hojjedha. Akkamitti hojjedhaa jettan akkuma argitan kan na'aaf waan baay'ee jira. Fakkeenya waan baay'eetu hin jenne wanti naaf vaniiliyaa malee hamtu hin jiru. Keekii hojjechuudha jechuudha. Inqulaaliin jira xiqqoo waan ana jedhu isin kuni baakin paawudariin jira daakuun jira zayitii sukkaara. Waaw. Ina argitanii? Ho'a. Isaan kana naafa hojiittan deema na hojiin ta'a.
Eshi enqulaali Waay. enqulaali otoo dura bishaan isaa rukuttanii gaariidha. Ani lachuu walumaan hin rukutaa. Otoo bishaan isaa dura garuu baay'ee yoo ta'e jechuudha. Enqulaalii keetii hojjettan shanii gadi hojjettan enqulaaliidha. Ani garuu tokkitti xiqqoo waan hin hojjedhu. Lachanuu walumaan hin rukutaa. Akkanatti jechuudha. Ammaaf dura qulaaliiman rukutaa. Bifa kanaan. እና ኦቶማሽኒ ቀባተኒ ያው ኦማቻ ዳባ አዲ ታኤቲ ቢጫ ፋነሳኒ ፈየደሜ ፊሞ አከነት ኦመች ናቡ ኤኒዌይስ ሩኩቴራ እንቁላሊ ቶክቲ ዳስኒ እንጀዴ አቁማ ጅምቤ ስኒ እንጀዴ ሞ ቡርቱካናን ፈየደማ ዋን ታይፍ ዋን ከተነ በርባቹ ሰፊ ተገሲሴ አማ ከለቱ ማንን ሱካራ ፊ ዘይት ትናቃጣ ይችላ ኢሳካነን ትናቃጣሚ ሱካራ ይችላ Sukkaara ergan itti naqee isa afaan ammoo sirriitti rukutaa. Waan rukutanii otoo qabatanii rakkoo hin qabu. Kan itti rukutaa amma furdatutti na wajjin tura. As immoo zayitii shaayii tokko akkuma argitanii. Kan afaan sirriitti rukutaa amma jechuudha. Sirriitti humnaa oofu. Akkatti wal qabate ilaala. سكر في زيتين توكاتو كتانو شتان قلالي في جيتشا فانيليا تدبلو جندسو شتا قلالي في جيتشا يشودا قلالي ناكاتان سبو فانيليا سنم بيت يولين عربي جرتان تدبلو جندسو اني لباكن باودري شيكانايو بري افرتمانن بيته isumaan argamu jechuudha barbaaddaniiti makka fafaa dhaan argadhe fi kanaa jechuudha namni baay'ee waan hin fayyadamneedha kun jechuuni so akkatti furdate argitanitti zayitii sukkaaraa fi enqulaaliidha otoo immoo meeshaa isaatti rukuttanii adii ta'aa jechuudha ani rakkoo hin qabu ganaan rukutan malleeni margaa jirtanii እሺ አመናን ጋር የከኖ ረኩቴ ሱካሪችስ ቡልቡለሜ ወኛቴ ሽታን maddee malee deemeera. Yaa vaniliyaan qabu sinin jedhee vaniliyaan kan fayyadu shittaan qulaalitii fi waan biraa mayii kan qabu. Yeroo manaan ga'e amma immoo maalitti naqadha seetanii isa kanaadha. Haa ta'u garuu dursaa bakin bawdaar asirratti naqadha. Mankaa shaayii tokkoo fi maddee jechuudha. Sana booda isa kanatti naqadha. Maddee waan ani hojjedhuuf walakkaa burcuqqoo bichaadha. Akkasitti kana immoo xinnoo nan rukuta. Akkuma argitan marqee taa'ee jira laala. Utuu maashiniin jiraate okay. Wanti ani dhaabee waan kanaan rukutanii fi oovanii qofaa jechuudha. Kana fakkaata. Maayu shittoon qabu marqiidha. Kana booda daakuun itti naqadha. Labbifa kana rukutameeti baqa bareeda jechuudha. Kana booda daakuu burcuqqoo tokko yoo na hir'ate tarii itti dabalachuu hin danda'u baay'ee laafe. Soogiddaa maddee wayii maddee jechuudha. Itti fayyadamaa akkasittiin rukutaa. Wow. Wow, jalqabni isaa bareedaadha. Dhuma isaas nu agarsiisu. Kana ta'ee no bifa burtukaanaa qaba. Akkuma argitanii sukkaarri waan itti guddatu fakkaata. Bargeet I know. Dhugaatti guddata. Amma immoo waan hin hojjedhu isin agarsiisa. Keessa zayitii dibeera. Zayitii daakuun immoo itti dabalam. Anyways, gadhiisuu baattee guddaa isheeti. Distiin kan nyaata itti fayyadamaa ture haaraa miti. Otoo haaraa ta'e hin shakkisiisu.
Haaraan jiran balleessu inni sakkatti dibee asitti naqeen agarsiisa isinitti nafaan mataa asin. Wanti kana keessa hidhate isinitti vaniliyaa qofaa isinin jedheedha. Vaniliyaa qofa jechuudha. Innoo furdinni isaa kana. Negaraችን ላይ dosan nama dhibaaf malee dunnuuf kadheen hojjedhaani guyyaatti keekii lama gadi hojjedhu tokko manaadha ergiti tokko manatti tasammoo keessummaa noo dhufe nasuma hojjedha bifaan fe'een hojjedha taamiraan maali ani anyway sasin naqa nafana taase akkuma argitan xumuree raawwadhee amma maalan godha seetanii gara steeppii biraatti isin dabarsaa na wajjin tura ammasitti na wajjin ta'a ammasitti. So ni daqiiqaa miti saatum tokkoon irra godha. Saatii tokkottaan ilaalaa. Stoofiidha waan ta'eef amma saatii tokkotti nan ilaala. Kan hin keessan qadaadee akka bishaan ittiin coomneefini qadaada distikiiti. Irraan kun osoo kanan qadaadee ni nan ilaala. Hundaafuu jechuudha. Shafoo jabanaa fayyadamee beektu warra gaxarii godhanii. Maaliif gingilchaa keessa keenyaan gingilchaan hin guddate kana distishii kanatti. So na wajjin ta'a keekii dhufti kun maalakkee ta'u. Na wajjin ta'a. Amma dhumaatti. Wow, cake. Amma kanuma fakkaata maal jenna ree? Akkuma argitan akka keessaan buune. Ishi anyways yoo qabe jedhee kana nan godha. Qorru garuu qorruu na barbaachisa. Ifam inni sun isa nani daakuutti dibeedha. Baay'ee la keessa bulufaayyuu. Amma maaliin isinitti agarsiisa gaa? Wow. Ndau kok kana godheen. Mana mandi bubayera keessa. Waan tokko yoo ofitti hin qabne, ani ofitti qabdi see. Waan tokko ofitti hin qabne. Namni taayut. Akka inni lallaafu waaqe. Yaa Yesus. Then. Saanii jiidhata inni na cufate. Kunu kana fakkaata dhiifaa baddoo kana saanitti kanatu jiidhaadha lafa isinitti mul'ate ta'e jiidhaadha. So ofitti fukutatte kaate maleedha. Then waan ishiin nama marartu ilaalaa kana laalaa ofitti waanuma qabu tokkoyyuu hin jiru. Asumaan na eegaa waan biraas nan fidaa. So kana fakkaata keekini ilaa akkuma argitan distii waan ta'een ofitti qabdee tokkollee hin jiru. Kunoo argaa jirtu karaa hundumaanuu waan tokko jechuudha. Kana fakkaata gubbaadhaan amma immoo murreet qammasnee laallaa jechuudha.
Inyaan nama murannee ilaala seerumaan. Warri immoo isin jettan afaan lafa isin jiru waan argitan haasoftaani ilaha barbaaddan. Keekiin marxi keeknaati. Ina hojjadha nyaadha. Ho'aadhaan ilaana ariifadheen ho'a mummuraa jira caalatti immooni. Then wayne ilaala. Ilaaluu dandeessu. Marxi keek amma quucuun godheen isinitti agarsiisa. Hai keek. Endau hai keek ani guddisee nama godhate indeessille miti wayne bageetaa bayyesuus nuus feesi. Dhugaa waaqa hojjedhaadhaadha. Inni tokko hir'ina tokko hin qabu jechuudha. Banagaraachin waa jechuun diddanii gubbaadhaan hin diimanneetu diimachuun barbaachisu keekiin istoofii immoo yoo ovenii yoo qabatta yaada daqiiqaa 2 qofa gubbaa kan lokkostanii kana magaa dubbiin ani keekii koo nyaachuun dhiisu. Kanan isiniin jedhaa viidiyoo yoo jaalattan like share godhaa. Keekiin dhugaa waaqayyo. Wayne everybody. Channel ko like share godhaa viidiyoo yoo isin itti tolee warra haaraa taatan seenaa subscribe godhaa isin jedha.